ilaala. Waaqayyo si ilaala. Isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Ilaa iddoo kana keessatti wanti nuti beekuu qabnu galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni guddaan Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Abrahaam Waaqayyo akkuma itti dubbatu kan kakuu Waaqayyo isatti dubbatu isaan jedhu kan otoo obsaan taa'ee Waaqayyoon eege aga rakkinni kun isarra hin ga'u ture. Kan baay'ee nama dhibu kakuu Waaqayyo eeguu dadhabuurraa kan ka'e waan Waaqayyo isatti dubbatu eeguu dadhabuurraa kan ka'e akka inni iddoo kanatti Waaqayyoon dhaga'uu dadhabee gargaartuu isaa jechuudha. Mana isaa keessa kushiinaa keessa kan hojjetu Aggaar bira akka inni dhaqee argina. Isheerraatii mucaa dhiiraa Ishmaa'eel jedhamu argate. Akkuma jedhe Waaqayyo turee bulee Abrahaamin gara waggaa 100 Saaraas immoo naannoo waggaa 90 yaadatee Saaraan mucaa hin deessee Abrahaamis mucaa hin godhatee mucaan isaan godhatan Yisihaaq jechuun kofalchiisaa jechuudha. Hiikisaa kofalchiisaa jechuun haala dinqii kana keessatti jechuudha. Hin danda'amu kan jedhamee yaadame kana keessatti akka danda'amu taasisee waan ulfaataa kana keessatti Waaqayyo gargaaree milkeessee akka isaan itti gammadan taasise. Waaqayyo akkuma kakateef Waaqayyo akkuma itti dubbate waan jedheen kan akka raawwateef argina. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal jechuun barbaade turee bulee mucaan Aggaar deesse Ishmaa'eel inni jedhamu kun turee bulee mucaan Abrahaamiif Saaraan deesse yookiin immoo Saaraan Abrahaamiif deesse Yisihaaq kan jedhamu kun manatti guddataa dhufan. Isa booda lafa tikaatti wal qocholuutti ta'an. Inni sun mucaa kakuuti, inni sun immoo mucaa garbummaati yookiin mucaa kakuu qabu miti. Haa ta'uyyuu malee lachan isaanii jidduutti qocholootu uumamaa dhufe. Waliigalteen jidduu isaaniitti dhabame, tokkummaan jidduu isaaniitti dhabame, jaalalli jidduu isaaniitti dhabame. Anoo dulloomeera jettee Saaraan Abrahaamin yoo gorsiteyyuu jallina kanatti seera Waaqayyoo akka inni cabsuuf dubbii Waaqayyoo irraa akka inni darbuuf yoo gorsiteyyuu amma immoo as deebitee mucaan mana kootti dhalate kun akkatti inni mucaa koo kana ittiin falmu argita, wal qocholu argita. Kanaafiyyuu maallarraa qabda narraa baasika jettee gaafa isheen isa kana dubbattu Abrahaam jidduutti akka cinqame sagalee Waaqayyoo dubbata. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo Abrahaamin akkas jedheen hin sodaatin jedheen. Silayyuu kakuun kan irra jiru kan maqaan kee ittiin waamamu mucaa isaa dubartii garbummaa jala jirtu Aggaar irraa Ishmaa'eel isa jedhamu isaa argatte kanaan waamamta osoo hin ta'in isuma kakuudhaan argatte kana Yisihaaqiin waamamta. Kanaafiyyuu maal godhe? Kanaafiyyuu waan Saaraan siin jettu dhaga'i godhi. Homaa tokko rakkoon qabu. Innis yoo nama kakuu ta'uyyuu baate sirraatii kan dhalate waan ta'eef saba tokko nan isa godha. Ani isa hin gatu. Isa wajjin nan ta'a. Saba tokkoon isa taasisa. Saba guddaan isa godha. Kanaafiyyuu waan Saaraan siin jettu godhi gaafa jedhee Waaqayyo Abrahaamitti dubbatu. Abrahaam tokko bishaan galaa naqeetii Aggaar mucaa ishee immoo duddarra kaa'eetii gara lafa onaatti amala namaati yaa obboloota koo. Gara lafa onaatti deemi bakka kana dhaqxe jedhee waan abdii yookiin piroomisii waa Abrahaam isheedhaaf gale tokko illee hin jiru. Amma harkaa dhumutti galaa fudhattee baate kana nyaachuu mucaa isheetiif nyaachisuu dandeessi. Harkaa immoo akka dhumu isheenis beekti, Abrahaamis beeka. Bishaan qalqalatti fudhattee baate kan karaatti jalaa dhumu isheen beekti, innis beeka. Haa ta'uyyuu malee bishaan fudhattee baate kan galaa naqattee baate kun karaatti harkaa akka dhume argina. Isa booda lafa onaa Bersheebaa jedhamu keessa naannoftee achi keessa joorte jedhama Macaafi Qulqulluun. Walumaa galatti jireenyi kan sitti ulfaate, lafti onaan kan sitti naanna'e, lafa onaa keessatti haalli kan sitti dukkanaa'e, jireenya lafa onaa keessa jooruu duwwaa kan si jalaa ta'e na dhaggeeffadhu, si ilaala. Waaqayyo si ilaala. Waaqayyo si daawwata. Si daawwachuu Waaqayyo irraa kan ka'e wanta siif ta'u muraasa tokko sinitti hima. Nu daawwachuu Waaqayyo gaafa mana keenya daawwatu, Waaqayyo gaafa mana keenya ilaala, Waaqayyo gaafa gola keenya daawwatu wanti nuu ta'u jira. Maqaa Gooftaa Yesuusiin iji Waaqayyo sinaa daawwatu. Natti ulfaate jireenyi lafa onaa natti ulfaate, qormaanni natti ulfaate, haalli natti cime yaa nama jettu Waaqayyo si daawwata. Waaqayyo si daawwata. Waaqayyo si daawwachuudhaan wanti siif ta'u jira. Waaqayyo si daawwachuudhaan wanti sirraa bu'u jira. Waaqayyo si daawwachuudhaan jireenyi kee geeddarumsa sirratti ta'u jira. Inni maalidha isi jedhu waan muraasa tokko wal wajjin laalla.
galanni gooftaadhaaf haa ta'u iyyuu malee sababa laftoonaa itti baay'ate lafoonaa Bersheebaa jedhamu keessa joortee muka qabataadhaaf argitanii mee maal jettu otoo bakka ishee kana buufne daa'imti waan dhugu dhabdee waan nyaattu dhabdee himmaayyee nan beela'e jedhee innaatti boo'u hammam garaan namaa akkatti namatti ulfaatu hunda keenya keessanii hin ifa jedheen yaada akka kana taate Aggaar argitanii dubartiin kun kan isin ajaa'ibu ofii isheetii dhuftee ana na fuudhuu qabdaa jettee itti heerumne ofii isaa Saaraa fi Abrahaamtu mari'atee ishee bira akka isheerraatii dhala godhachuudhaaf nutoo dulloomneerra nama maqaa keenya ol kaasu nama qabeenya keenya dhaabu nama dhabaa jirra jedhan kan Waaqayyo jedheensan hin dagatan kan Waaqayyo jedheensan Waaqayyo akka gochuu hin dandeenye haalli isaanii huneetan isaanii cimaa akka ta'etti kan isaanii caalchisanii fudhatan dogoggora guddaa Abrahaamiif Saaraan iddoo kanatti dogoggoran argitanii Waaqayyo haalan gara si obboloota koo huneetadhaan hole haalan gararraadha Waaqayyo maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu yoo dullooman haala kun argitanii haala irratti hunda'an bifa isaanii dulloomuu irratti hunda'an bifa ishee dulloomuu irratti hundoofte isheenis Saaraan Abrahaamis akkasuma bifa isaa irratti hunda'an nutoo dadhabneef garaa dhukkubbiin dubartiitti mul'isan jechuudha Abrahaamis Saaraan kanaafiyyuu dubartiin kun waan balleessite hin qabu isheerraatti dhala godhachuudhaaf yeroo tokko barbaaduudhaaf jechuudha Waaqayyo nu tursiisee Waaqayyo nu dagatee Waaqayyo callisee abdii nuu galee kakuu isaa sana utoo eegnu barri nu jalaa qaari'e sokke nutoo kanuma eegutti bara keenya gumnaa maanu qabna barbaaduu qabna deemtee Aggaar bira dhaqxee isheerraatti dhala godhachuu qabda gaafa jettuunitti Abrahaam tole jedhee dhaqee argitanii ammas immoo deebi'ee riiskiin kan dubartii kanaa ta'e jechuudha waan qaban galaa guduuffee fi manaa baasanii doddarra kaa'ee deem akka carraa kee ta'e jedhee gaafa manaa baasu Aggaar lafa onaa keessatti firan qabdu namatti baqattu hin qabdu mana hin qabdu waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu laftonaa lafa onaati wanti dhugan kan keessan jiru wanti nyaatamu kan keessan jiru wanti mataa jala qabatanii itti aara galfatan gaaddisa kan namaaf ta'u kan keessan jirre burqituun bishaanii kan keessan jirre wanti nyaatamu kan keessan jirre lafa onaa jechuun hiriyaadhaan lafa onaa haalaan lafa onaa namaan lafa onaa hojiidhaan lafa onaa jireenyaan lafa onaa itti ta'e Aggaaritti jechuudha kana keessatti mucaan garmalee harkatti gaafa laafee boo'icharraa kan ka'e beelarraa kan ka'e harkatti gaafa dadhabu na harkatti du'urra jettee amma darbaa eeboo tokko raachi fagaattee fuullee mucichaa teessee mucaanis hin boo'a isheenis hin boo'a Waaqayyo dubartii kana arge ergamaan Waaqa akka jedheen Aggaar jedhee samii keessaa waamee hin boo'in Waaqayyo si argeera hin boo'in Waaqayyo si yaadateera hin boo'in Waaqayyo mana kee yaadateera waan sitti ulfaatu fiinin jedha obboleettii koo fiinin jedha obboleessa koo yaa nama haalli sitti ulfaatee jiru hin boo'in yaa nama boo'aa jirtu jireenyi lafa onaa kan sitti ta'e eenyu fakka ta'e hin beeku ergaan kun sirriitti na hordofaa sagalee kana fudhadhaa amantiidhaan jireenyi lafa onaa kan sitti ta'e haalli lafa onaa kan sitti ta'e deemtee bahuu kan dadhabu wanti hundumtu dura keetti gaara kan ta'e wanti hundumtu dura keetti ulfaataa kan ta'e dhaggeeffadhu Waaqayyo Waaqarraa si millata Waaqayyo Waaqarraa iyya kee dhaga'eera Waaqayyo Waaqarraa jireenya kee yaadateera si daawwata Waaqayyo nama daawwata Waaqayyo nama ngatu Waaqayyo daawwannaa Waaqayyo waa namaaf argamsiisa Waaqayyo mana keessan gola keessan jireenya keessan haa daawwatu galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu yennaa Waaqayyo nama daawwatu maaltu namaaf ta'a waan muraasa tokko isinitti himuu yaala kanaafis Abrahaamin ilmi xomboree kana lakkoofsa 14 kaasee Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaaf bishaan qalqala tokko Aggaariif kenne mucichas gateetti isheerra hin kaa'e ishee adeemsise isheenis achii baatee lafa onaa Bersheebaa keessa hin joorte yeroo bishaanichi qalqala keessaa dhumetti Aggaar mucicha huxxii tokko jalatti gatte kana booddee hamma darbaa eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teesse isheen yemmuu mucichi du'u taa'ee in ilaalu waan jetteef fuullee isaa teessee sagalee ishee ol fuutee hin boosse Waaqayyo sagalee boo'icha hin dhaga'e ergamaan Waaqayyoos diinwwan Waaqaa keessaa Aggaarin waame Aggaar maal taate mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraati hin sodaatin gaafa nama daawwatu sodaatu nurraa hin sodaatin jedhee
waan baay'eetu nama sodaachisa argitanii waan baay'eetu ishee sodaachisa ilaa mucaan kun na jalaa du'aa xanneen dha'ee kan jedhu sodaa qabdi anis immoo waan hin nyaadhu dhabee nan du'aa kan jedhu sodaa qabdi fira waan hin qabneef ofii isheetiif sodaa qabdi dhala isheetiif sodaa qabdi jireenya isheetiif sodaa qabdi waaqayyo immoo maal jedheen hin sodaatin jedhe waaqayyo gaafa si daawwatu sodaa baasee sirraa cabsa sodaa mana keetii baasa sodaa laphee kee keessaa baasa waan sodaataa jirta arra maaltu si yaaddessaa jira arra waaqayyo si daawwateera sodaan jireenya kee irra jiru cabheera maqaa Yesuusiin sodaan mana koo irra jiru cabheera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin aamanii fudhadhu nan jedha sodaan mana kee irra jiru cabheera sodaan mana koo irra jiru cabheera maqaa gooftaa Yesuusiin sodaa maalii qabdaati sodaan maaliin qabaala maal sodaataa jirta maaltu si yaaddessaa jira Yesus guddaadha Yesus jabaadha pora dala jana mandadia poro jonomo seka baradana sodaan jireenya kee irra jiru sodaan du'a sodaan rakkina sodaan iyyuma sodaan ammenya sodaan gaa'ela kee irra jiru gaa'ela kee irratti ilaalte kana sodaa hojii kee irratti ilaalte kanatu sodaa kanatu naqungataa laata kanatu jedhu sirraatii cabseeraani sodaarraa cabse waaqayyo galanni waaqayyo dhafa sodaarraa cabse dubartii kanarraa waaqayyo gooftaan innaa daawwatu sodaa namarraa cabsa waaqayyo maqaansaa eebbifamu Yesuus bara baraan gooftaan haleluuyaa ani saba guddaa sin isa gochuufan jira kai jedheen mucicha ol fuudhe harka ishee keetinis jabeessiisa qabi yommuu waaqayyo ija ishee hin baneef isheenis boolla bishaanii tokko innaa waaqayyo nama daawwatu ija namaa innaa waaqayyo nama daawwatu ija namaatu jireenyi dubartii kana banamaa miti iji ishee banamaa miti as laaltee lafoonaa argite achi laaltee lafoonaa argite wanti hundumtuu lafoonaatti ta'eera ani ishiin argitu duwwaadha kan ishiin argitu yaaddodha kan ishiin argitu dhiphinadha kan ishiin argitu abdii kutanna kan ishiin argitu dhukkubadha kan ishiin argitu cufaadha kan ishiin argitu hadhaadha haleluuyaa waaqayyo garuu ija ishee baneef iji kee banamu maqaa gooftaa Yesuus cufaa duwwaan argin banaa argi hadhaa duwwaan argin mi'aa argi naafaa ta'u maqaa Yesuusitiin siifaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafii duwwaa miti deebis argi waa fenatorra sakata nama shikatorra jena mandala in argite dubartiin ija ishee baneef boolla bishaanii burqituu bishaanii lafoonaa Bersheebaa keessaa akka isheen argitu taasise galanni gooftaadhaaf haa ta'u inni sadaffaan innaa waaqayyo nama daawwatu maaltu taa'isa jedhu waan ganne deebinee kaafu waan ganne nuu deebisa waaqayyo dubartiin kun mucaa kana maal gooteen gatteetti bakka duusaa gunan ilaalu arguurra ni argu du'urra achirraa hiiquu naaf wayya jettee garaas kutachuu dadhabde achi fuullee isaa teessee isa laalaa mararamtee boosse waaqayyo ija ishee bane boolla bishaanii akka isheen argitu godhe isa booda mucaa isa gatte kana akka fudhattu godhe mucaa isa gatte kana fudhattee bishaan boollaa keessaa waaqayyo burqituu baaseef kan ofii ishee dhugde mucaa ishee sinoo baafte xannee oolan xannee hafuuraa jireenya keenya dhahee jiru waaqayyo irra xannee hafuuraa anaaf isinirraa haa kaasu maqaa Yesuus inni sadaffaan waaqayyo yennaa nama daawwatu waan ganne deebisnee arganna yookiin waan ganne nuuf deebisee harka keenyatti nu baachisa waaqayyo gooftaan macca galanni guddaan waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u Yesuus bara baraan gooftaadha inni arfaffaaf inni dhumaa innaa waaqayyo nu daawwatu waan ta'u inni arfaffaaf inni dhumaa inni isinitti mee xumuru yommus waaqayyo ija ishee baneef bishaan isheenis boolla bishaanii tokko in argite dhaqxees bishaan qalqalachatti guutte mucichas in obaafte waaqayyo mucicha wajjin ture innis in guddate inni lafa onaa keessa jiraata nama xiyya darbachuutti beekame in ta'e waaqayyo wajjin ta'e waaqayyo in guddisee jedha innaa waaqayyo nama daawwatu waaqayyo waan jireenya namaa keessatti ongee uume nama aara galfachiisa nama boqochiisa in boqotta inni arfaffaaf inni dhumaanan isinitti
hin boqotta si boqochiisa isa jedhe hin boqochiise Waaqayyo. Aara galfatte dheebotteetti argitanii beelofteetti argitanii isa beelofte isa dheebotte kan bishaan kana gaafa dhugu mucaa ishees gaafa baaftu aara galfatte uffee jette uffee jedhaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Na dhagaa namni jirtu uffee jedhe waan itti hongeessitti ta'e kana irratti waan itti bo'aa jirtu kana irratti waan itti yaaddaa jirtu kana irratti uffee jedhi maqaa gooftaa Yesuusiin. Walumaa galatti Waaqayyo si daawwata yookiin Waaqayyo si ilaala mata duree jedhu wal wajjin gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanuma irratti kadhata gabaabaa isaa isinii kadhee xumura. Haala ulfaataa keessa taa'een sagalee kana isiniif waraabaa jira. Waaqayyoon na beeka dhugaa. Inni dabarsee galmaan ga'u Yesuus arras jiraatadha. Galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ulfinni kabaji siif haa ta'u. Gaarummaa kee tola kee guddaa galanni ulfinni kan kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin galateeffadha. Mana kana gargaarte. Buloota koo gargaarte. Yaa Waaqayyo gooftaa saba kana gargaarte. Waldaa hiikumsaa gargaarte. Taayiltoota kana gargaarte. Faarfattoota gargaarte. Lallabdoota gargaarte. Raajota gargaarte. Koroota gargaarte. Situ wajjiniin ta'e xiyya seexanaa si cabe. Akeeka seexanaa si lafatti dabal. Galanni guddaan siif haa ta'u. Moo'ichaan isaan faana ta'e. Sagalee kee nuuf fiddeet sinin daawwadha jette. Manni obboloota koo, golli obboloota koo, jireenyi obboloota koo haa daawwatamu. Harka keessa mirga laphee keessan irra godhaame haa daawwataman. Haa daawwataman. Manni keessan haa daawwatamu. Manni isaanii siin haa daawwatamu. Siin haa ilaallamu. Siin haa ilaallamu. Ati nama ilaallan hona namaatu lalisaa ta'a. Abeet 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 abeet. Ati nama daawwannaan yaa Waaqayyo gooftaa gaara jireenya namaa dura dhaabbatee jiru dura namaatii ka'a. Ati nama daawwannaan ati nama ilaallan cufaatu banaata hadhaatu mi'aata yaadduutu namarraa caba wallaansoo mo'an xiyya seexanaa caccabsin galmaan nu geessa. Ati nama daawwannaan maaltu hin jijjiiramne. Ati nama daawwannaan ija namaatu banama. Ati nama daawwannaan seenaa namaatu jijjiirama. Ati nama daawwannaan takaalla namaatu cita. Ati nama daawwannaan haara galfii guddaa argama. Ati nama daawwannaan hin qabbaneeffan maqaa gooftaa Yesuusiin dhaloonni kun sirraa haa dhuganii nyaatanii haa qabbaneeffatan. Harka kee guutuu jira. Nyaata guutuu jira harka kee. Mana kee nyaata guutuu jira. Mana kee ulfina jira. Mana kee jireenya jira. Mana kee nagaa jira. Mana kee boqonnaa jira. Mana kee abdii jira. Oolchuu dandeessa. Of kalchuu dandeessa. Jiraachisuu dandeessa. Sooromsuu dandeessa. Hiyyoomsuu dandeessa. Ajjeesuu dandeessa. Jiraachisuu dandeessa. Cufuu dandeessa. Banuu dandeessa. Kaasuu dandeessa. Kuffisuu dandeessa. Deeguu dandeessa. Ijaaruu dandeessa. Walitti qabuu dandeessa. Bittinsuu dandeessa. Si maaltu dhiba? Ati guddaadha. Guddaan garasi Yesuus ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Amma haa daawwataman. Manni isaanii haa daawwatamu. Gaa'elli isaanii lafa onaa kan jalaa ta'e. Jireenyi isaanii lafa onaa kan jalaa ta'e. Hiisin isaanii lafa onaa. Lapheen isaanii lafa onaa. Tajaajilli isaanii lafa onaa. Hojiin isaanii lafa onaa. Waan hundumatti lafa onaa kan jalaa ta'e. Homaa laalanii kan dhaban. Hiriyaadhaan lafa onaa. Yaa Waaqayyo gooftaa nammas gori kana godhi kana dhiisi. Hangooddanyaa siitaa. Hanfiran siitaa. Hidhee guyyaa cinqiitti nama harka qabu. Bukkeedhaa dhabanii jireenyi koo lafa onaa ta'e jedhanii boo'aa kan jiran yaaddaa kan jiran dhiphataa kan jiran maqaa gooftaa Yesuusiitiin siinaa yaadataman siinaa ilaallaman siinaa daawwataman siinaa daawwataman siinaa daawwataman. Namni siin daawwatame hin lalisa haara galfata hin qabbaneeffata ija isaatu banama. Namni siin daawwatame ija isaatu banama. Namni siin daawwatame yaa Waaqayyo gooftaa koo namni siin daawwatame waan gate deebisee too kaasa deebisee argata. Namni siin daawwatame takaallat irraan cita. Namni siin daawwatame wallaansoo mo'ata. Diina mo'ata. Qormaata mo'ata. Abdii argata. Aara galfii guddaa qabaata. Maqaa Yesuusiin siinaa daawwataman. Siinaa ilaallaman. Siinaa ilaallaman. Siinaa ilaallaman. Manni obboloota koo gaa'elli isaanii jireenyi isaanii hojiin isaanii hiisin isaanii baygalli isaanii siinaa ilaallamu. Siinaa daawwataman. Siinaa daawwataman. Siinaa daawwataman. Wanti ittiin lolu wanti ittiin wal'aansoo qabu yaadni seexanaa kan irraa cabe haa ta'u kan boo'aa jiran himimmaan isaanii irraa haaqe yaaddoon kan irra jiru sodaa keessa kan jiran irraa cabseera. Sodaa isaanii irra jiru irraa cabseera. Sodaa laphee isaanii keessa jiru sodaa mana isaanii keessa jiru lafa hojii isaaniitti kan sodaatan dhukkuba kan qaban kan sodaatan dhukkuba kanatu na cabsaa kan jedhan dhukkuba kana najjeesaa
kan jedhan dhukkuba ofirratti ilaalanii kan sodaatan huneetaa ilaalanii kan sodaatan haalan gara si'ati haalan gararraadhaat guddaadhaat beekadhaat qulqulluudhaat irraa cabseera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hamma sa'ati kana jalqabanii ofirraa haa dhaban maqaa Yesuusin 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 sodaa kanarraa cabseera gammachuudhaan jireenyi isaanii haa guutamu nagaadhaan jireenyi isaanii haa guutamu boqonnaaf aragalfiidhaan jireenyi isaanii haa guutamu maqaa Yesuusin jireenyi isaanii boqonnaadhaan haa guutamu abdiidhaan haa guutamu maqaa Yesuusitiin isaan gargaar harka kee amanamaatti kenneera ulfaadhu bara baraan eebbifame ol jedhe sagalee kee qulqulluu nuuf fiddeef si haa galatu maqaan kee haa eebbifamu yaa Waaqayyo gooftaa